Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Goobas akkasuma itti fufna. Isa dhugaadha. Eenyu Waaqayyoon tokkichi dhugaadha. Waaqayyoo dhugaadha. Hafuuras. Noosa siin jenne Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu. Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas Waaqayyoon tokkichi dhugaa Yesuusii miti abbaadha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha. Goobas ittiin sii fufa. Amma koomaa godhe Yesuus Kiristoosiin isaati ergite. Eenyutu Yesuus Kiristoos erge? Abbaat erge. Waaqayyoo tokkicha dhugaa santu ergeemi. Abbaasaat erge. Abbaan isaa san Waaqayyoo tokkicha dhugaatiimi. Eeyyeen. Goobas Kiristoosin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu beekuun jireenya maaliiti? Jireenya bara baraati. Akka inni ergamee Goobas allaqe. Goobas allaqe. Akka ergamee dhufe eenyutu erge? Abbaasaat erge. Ergamaa ta'uu beekuun isaa jireenya maaliiti? Qosifan dubbisa iddoo kanatti. Irra deebi dubbis. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa miti garuu abbaasaatiif ergamee dhufe. Dhaabbadhu amma ergamaa miti amma ergamaa naan jette ergamaa miti. Eenyutu Yesuus erge dhaggeeffadha ergamaa miti amma erga naan jette eenyu Yesuus erge apostol. Ergamaa jechuun malaayika jechuudha. Eenyu erge okay fakki afaan Oromoo yoo beeyte messenger yoo waan siin jedhe amma fakkeenyaaf yoon Ahmad bira si ergade eenyu ergaani eenyu ergamaan asitti afaan Oromoo seelluqa afaan Oromootitti let's go to standard language deemna. Addanaa baasi kaatamma yeroo fakkeenya na dhaggeeffadhu ergamaan isa waan siin jedhe ergamaan malaayika irraa ni jira namoota irraas ni jira waan siin jedhe yoonin Bashir deebisa waan jedhe waan siin jedhe na dhaggeeffadhu yoonin birri ho'isi kannee dukaana Bashir dhaqi sukkara naafid jedhe eenyu kan si erge ergamaan eenyu? Situ na ergate. Ati maal jedhamta? Namni ergaa fuudhee deemu san ergamaa jedhama moo hin jedhamu? Ergamee dhufe jedhama. Ergamee dhufe ergamaadha mooti ergamaa kan kooti moo ergamaa kan kooti miteeti? Ani nama ergamaa miti. Irraan si deebise luka birri si kanneetiin deemi Bashiriif geessin jedha. Eenyu si erge ergaan eenyu? Ergamaan eenyu? Karaa si gabaabsu laal. Atam akka jechuun kee malaayika jechuu keeti moo? Ansasiin hin jenne seera afaan Oromoo seelluqa afaan Oromoo akka itti baranne si dubbachuu jira. Nama ergameef ergama tokko. Akkasiin hin jenne na dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo si galee naman dhibu. Yoonin birri si kannee Bashirii geessi jedhe eenyu si erge qaama kan biraa ergamte eenyutti ergamaa taate ergamteeti. Abshiramoo nyoo maqaasaa itti isatti ergameen dhaggeeka. Goobas ergamaadha tole Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge? Abbaasaati ergee dhufe. Eenyu ergaani eenyu ergamaan? Abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos akkasiin hin jenne beeke naa deebiste san eenyu ergaani eenyu ergamaan? Ka erge abbaadha. Kan ergame Yesuus Kiristoos. Ergamaadha. Ergamaa kan jedhamu eenyu? Abbaadha moo Yesuusi? Yesuus Kiristoos. Goobas naa deebiste tole allaqee bakka goobas hanqanuma. Ongela fudhatte irra. Amma abbatti naman taare.